haga muummichi ministeeraa uummata keenyaa dubbate guyyaa takka uummanni nama kana qeequudhaaf dhagaa irratti darbachuu deemu maan dubbate rakkoo uummata keenya gubbaa gahe. Wanni hadha muummicha ministeeraa itti aaranii bar sa'a 24 itti iyyanii bar waan birii fi miti namuu ni beeka anaaf illee ni beektan. Muummichi ministeeraa nama yeroo sabni Oromoo tuqame ani lakki Itoophiyaa bulchaa jira jedhee nama guyyaa takka saba kanarraa hin callisin. Gaafa Oromoon tuqamte eenyu walitti dallanee muummichi ministeeraa saba kanaaf biyya kanaaf dubbatan jechuudha. Walgahii guddaa paarlaamaa irratti illee ta'anii dubbatan. Jecha takka isin dhageessee adda galla inshaallah. Akkasuma jedhaa isin dheeressa. Namaan deemti wanni hundinuu ragaa wajjin toltiif waan hedduu isin kaasaa jechuudha. Isin galee. ለዛ ነው መሰብሰቡን እንጂ ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች bakka kan aaranii dubbatan muummichi ministeeraa telefoonii keessanii ifaa isinitti agarsiisu uffannaa isaa kan akka malee haayii qabaattaa dhaamsee illee ifa. Wanna asirratti dubbatan gaafa gartee afaan Oromoo irratti Finfinnee keessa baratamuu irra kaayan muummichi ministeeraa akka itti dallanii dubbatan agartan jechuudha. Wanti kan isinii kaasuun maali? Saba keenya kana bishaan uummata keenya jartee najisanii waa hundu ganees itti oofan irraa yeroo dallanii dubbatan qaban mee citan dhiifee kaffita isaan. Oromoo afaan Oromoo dubbatame jedhani sirbame jedhanii. Liisee yeroo sirban maaliif isin dhagamaa isin dhukkubaa jedheen. Kun Itoophiyaadhaam. Gahee uummanni keenya qabu ani muummicha ministeeraa ta'eedhaaf hin dhabuu jedheen wama babbada malee. Muummicha ministeerummaa kiyyaafa malee mirga uummata kanaa tuqu nam tokko illee godhuu hin danda'u jedheen yoo akkas barbaaddan. Mirga isaatti. Kanaaf biraan lakkuma naa. Wanni qubii miti jedhe waan walitti fidanii namni. Baalaa taraa jettanii haadha mataa gannu qabachiisu maal kana deemtanii. Laal jagna akkana dubbatu. Gaafa sabni kun haqa jirtu dhugaa san tuqamte magabbaa irraa dubbatu gartee. Hanguutii jedha baana mawwaanaan jedhaa sabni akkaan. Afaan Oromoo dubbachuun maaliif isin quuqeedha? Ka biyya alaatu dhufes keessa sirbamaa jira. Mazmuurii gaafa inni bardakkoon keessan jechuudha. Muummicha ministeerummaa kiyyaafa malee mirga saba kanaa nam tokko tuquu hin danda'u jedhe. ወንጀለኝነት ገና የለም የለም የኦሮሞ አርሶ አደር ለዚህ ኤክስፖርት ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን ሩብ አያገኝም በሀርድ ከረንሲ ኦሮሚያን qotee bulaan Oromoodha. Waan dalagee qotee waa hunda godhee fidarraa ruubii bu'aa irraa fayyadamutti hin jiru. Waan sila argachuu qabu. Bu'aa mataa isaati barka biriin. Ifaajee ofiirraa ruubii argachaa hin jiru. አዲስ አበባ ውሃ ላመጣህም ብለን እየጮህንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ bishaan Oromiyaa irraa argatu. Bishaan argachuu dhabne jennee ka qoshashaa itti gadarru. Hadha afaan Oromoo mazmuuriin sirbame jettanii akkamitti jitanii ol danda'u jechuun barkanaa. Allahu akbaru jechuun ortodoksiin hin dhagahin jechuun hin ta'u jedhe. Haa jedhu Allahu akbaru illee. Bakkuma rakkoon jirtu qaba raabbichuun. Islaamni illee Allahu akbar yoo jedhu maa Allahu akbar jettanii hin jiru ture bara. Oromoo illee yeroo mirga ofiitiif eka uumamaan mazmuuriin kan abbaa chaayinaa maal kan biyya biyya alaatuu dhufee as keessa afaan illee baratame akkamitti mazmuuriin Finfinnee keessatti zammarama wannaa iskuulaa san jechuudha. Kalaabaadha. Faaruu alaabaa. Isa irratti wanni kun paarlaamaa dubbatanii bara muummichi ministeeraa miidiyaa biraa rabbaniitiin bara. Bishaan kan irraa argannu uummata Oromooti. Qotee waa hunda godhee kan nuu kennu isaanii. Isaan waan takka hin fayyadamanii nu inumaa bishaanuu eegaa bishaan eessaa argata Oromiyaa argattii Finfinnee. Bishaan nu hanqatee akkamii jennee iyyina. Huura ammoo isaanii gad har'aa afaan keessan ammoo hin dubbatinaa jennaan. Kuni ana muummicha ministeerummaa kiyyatu hafa malee mirga ofii uummanni Oromoo dhabuu hin danda'u. Baalaa gizee taraa nuun jettan illee hin ta'u jedhani. Kanaaf
folchallee wanni kana guutuun hin deemne maali? ምክንያቱም Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad illee wanni balaan irratti deemtu Borusaa alamaaf daqiiqaa 30tti illee intarvii qabanii waa'ee kitaaba dabalamuu irratti muummichi ministeeraa inshaAllah kanaan yeroo jalqabaa isin himuu turee dagadhee. Kanaaf inshaAllah wanni kana mara deemnee dallannee illee aarree dubbannuu maali ilmaan Oromoodhaa yeroo hayyuu keenya jabaa keenya goota keenya namni gaduuba yeroo cufa dhagaa irratti darbatu uummatni akka isaan hubanne yeroo godhan diina walii yeroo dalagan namni waan dalan yeroo nama qeequ osoo hadha Jawaar dalagee qeeqee wallaahi hin dubbadhu. Osoo waa dalagaa jiraatee harkaallee abaddu. Namni bu'aa uummataan buuf namni biyya keessa hin jirre uummata kana rakkoo baqatee gatee keessaa baqate nama uummataan ammoo ka'aa uf nyaadhaa uf ajjeesaa didaa fincilaa akkana taatan kana rakkattan san dhabdan. Mustafaan obboleessa keessa biyya jira baramu. Ala taa'eyyuu wallaallee as Itoophiyaa jira bara. Yeroo Ameerikaa taa'ee dubbadhu as taa'ee dubbadhu aga tokkotti hin gammadu. Nadhagama ijoollee tiyya mana gaarii bareedaa makiinaa bareedaa san keessa taa'ee yeroo isin qaaqusan makiinaa bareedaa haaraw doolara Ameerikaa 58,000 bitadheesanii garseera qaba. Makiinaa guddaa V8 jedhan beesin lafaatti dheetu. Achi keessa yeroo dubbadhu hagammaa kanatti hin gammadu. Mana bareedaa san keessa yoo taa'e kanatti hin gammadu. Mana teettee barrimootaan ho'aaf qabbana jijjiiratta. Mana qilleensa manaa ho'aaf qabbanaa as teettee remoota keetiin sadarkaa isaatti jijjiiratta. Isin galee nyaata keetiif dhugaatii kee as teettee diliivarii mana sii fidan. Waan barbaadde. Mana kee keessa teettee makiinaa kee remoota ala ho'ifattee yoo lafti qabbana ta'e makiinaa as teettee ala kaaftee ho'ifattee makiinaa kee ho'idhattee yaabbattee deemta jechuudha. Namni ani itti dubbadhu ammoo kaadhan itti qaaqu kuni waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee nagayaa gabbayee ol deebi'uu dadhabee bataa oollaa bullaa garaan isa hogii ilmoo wajjin teettee haati qoraan baattee gabaa dhattee daabboo ilmaanii bittee manatti hin galtu manatti hin galtee adda cabsitee ilmaan hanqattee bira teettee ijoolleen ija keessa ilaalte jechuudha. Isin galee nama ilmaan kana gargaaru irraa warii guurachaati kiisha ofii kaatanii gabbatanii xiyyaaraan biyyarraa biyya balali'anii wardi'aan eeggamanii namni isaa irra lolee dhagaa namaatti qottoo nama fudhatee namoonni hadha Jawaarii irratti nu lolu nu ajjeesu yaan kun haadha abbaan hadha gartee waan nyaatanii dhugan hin qaban. Mana yoona daa'imanii seenan gartee mana irra jigee. Haadha abbaan akkana kallacha qabattee akkasitti teetti yaadarraa ilmaan wajjin rakkattee. Isaan garuu nama badii qofa Oromootti himu baddanii dhabamtanii uummanni kun hagam takka birminyee waan kan dhaga'u durriyyeen jala teetteeti kana waraabdee ka afaan Amaariffaan dubbatellee hiiktee afaan Oromooti haadha abbaa jala qabdi. Yaadan qabdu ijoolleen. Haadha abbaan ilmaan ofii ilaaltee bootti ammallee balaan nutti deebite ammallee lakka'uu deema jiruun hin jirtu aadaa wanni jedhan aadaa dhugamaa ilkaan hirriban qabdu guyyaa rizqii barbaadu olii gabbaddi jiruun qabu uummata keenya. Kanatu ilmaan Oromoodhaan of folchalle yeroo as gubbaa baanee lollullee ilma hiyyeessaatiin akka abbichuun baane ilma qotee bulaati. Uummata miskiinaa isin agartan qotee bulaa fursiise bulaa isa irraa baane nu'uun babbareedoo nadha makiinaa babbareedaa ilmaan teenya yuunivarsiitii babbareedaa guddaa barachaa jirtu itillee irra ciifnee takfiin nu nyaattee tuhaanni nu nyaatee haadha abbaan keenya bakka namni hin dhaabbanne dhaabbatanii gannaa bonatti sareen isaan nyaattee nu guddisanii jechuudha. Maaltu san geesse uummanni keenya ni dhabee dachii qabaattuu uummata keenya akka gartee dammaaf dhadhaan beekamu ka foon nyaatu isatu hadha rakkataa taheeti namni kalee waa takka hin qabne alaanuu dhufe abbaa qabeenyaa ta'e abbaa fooqii ta'e Awurooppaa Ameerikaa keessatti faxara bar biyya alaatii nyaata ganamaa guyyaa galgala bar biyya alaatii nyaatanii bultii Finfinnee warra galuu jira. Jawaariin hadha ilmaan Oromoodhaa
baddanii malee baatanii karaan kun isin miidhaa kana deemaa hin jenne gartee baddan qofa dabar kaa of ajjeesaa hiriira bayaa fincilaa ummata jedhee kan eega baasu baranda guddate dagate hawaasa keessaa dhaate san dagate rakkoo saba keenyaa dagate kanatu nu iyyisiisee na folchaa rabbiin hunda keenyaa haqa nu haa dalagsiisu dhugaa rabbi nu haa dubbisu yeroo waa dubbannu yeroo waa goonu hawaasa keenyaa haa laallu haadha abbaa keenyaa haa laallu ummata miskiina cubbuu badii takka hin qabne ka saamamu mootummaan warra biyya badii gussi keessa jira jedheeti garafa warri gaara jiru mootummaa deeggartan jedhee garafa mee mootummaan biyya bulchaa dhuga kana ummanni naganaa eegsedhaami ilmaan isaaniittu ala jira kennaa ilmaan kana jedhee garafa ijoolleen gaaraa dhuftu maa saanti maa garafti warri kun lamaan akkas olaa godhu